China. Kita ke sagayati. China be fi mesha China mana jiru butu isa ka isa ka saidi ka tai guba. China. Dafa ka dibasa. Dafa ka dibasa guba dafa. China gapas. Kuntu kuno. Kuno China. Kuno. Ya bisa video. waan ajaa'ibaati abbukum he dafikas hello Abdullah dafi ko waasi mu jira ganda saydit dafi kot hello haji dafi dem kot waasi timu dema dafi hello Hamza dafi kot ganda saydit waasi timu dema dafi wana kadwaati dafi hello Rail dafi kotu mana sayditi wasiti mudema dafi Amina tillehim hello Amina dafi kotu ganda sayditi wasiti mudema dafi hey tagete nada kotti kon hegran hey sai waan dubbatanii miti maal dubbii isinitti mundu ammante gadi baa hundi keessanu jecha kana bitadha Aye. Maalif? karkadda dhumbeettu Maalif? kana bitadhu Aye. kana bitadha Aye. meeshaa keessan guutuu cuqqaaladha meeshaa keessan kana bitadha isinin jedhenne kanallee bitadha yoo danda'ame kanallee bitadha yoo dadhabame meeshaa keessanillee waa hunda cuqqaaladha meeshaa kana saydii gootanii kaataniin booda kana erga gootanii kaataniin booda na dhageettanii osoo saydiin dhufin mana isaa seenne kophee made in China jettu adda baafne uffata made in China jedhu adda baafne us hunda gamaa gamana walitti qabne daddaftanii jechaa usuu inni dhufini gubu Maali? Saidini Koreena vaayirasiin qabee jira. Yoo hadhuma osoo inni karaa deemu dhabalaa isaaniitti tuqeeti qabee akkana lafarra gaggalchee gadhiitee akkasi qabe. Lubbuun jira garuu. Lubbuun jira. Ani maal beek? Isaan moo ani beek? Duunoolu akkuma namni natti mee wanti kun waan daddarbu hafuuraan daddarbu waan ta'eef ani fiigicha kiyya. Akkana fiigaa achii baata. Yoo seenessi jireen. Inni hospitaala seenee naan jira. Ammaan tan hundi keessanuu gara dalagaa ka'aati meeshaa isa haa gumu. Ayyaa ka'e. Untuk bisa kau China. Untuk bisa kau Amerika untuk untuk bisa kau. Untuk bisa kau China. Faham kamu? China. Kita yang segayati. Kau estimation China mana jadi butuh isa kaisa kasai di katai guba. China. Karena kun China. Gapas. Kuntu kuno. Kuno China. Kuno. Kuntu Davis. Tuki Davis. China. China. Ayah kun kasai ni fil. Kun kasai ni kun kia. Keti. Kun kajati. China lagi. Ayah. Kuba tu misal kibrit. Ayah. Wan measure size saya go tu. Hunda oli kamne kibrit gal जिसने थी गुबु कम आता जाती साले मानता नहीं गुबु कम ने सीधा खाना गुबु कम इस अलमार को दे शाम को फ्ते गुबते फायदा का बुझाती इनको बात तुझे ना आप बताए भारतीय साले
gubu ade kolera ni sitin da bro injeri sinin jenne diben da bena matin da bro mar bisi ko de ila nam to ko kabe yenna ofin nama darwan taw asma ko ma sama tani injera sayid dabre mari ko jarti dabre injeri ni ana ma tu naga isi yero unda ana wa agita mucaan kun injera mucaan kun injera mal jarjar abbare ati yom ku ba kita jarjar arge sayidi ka mare ba isim ka me sama naga injeri me abdina singal abdi ma bara bisigar islu de bere tarak istir bari apa ujara dalam tu yubu bini kada manda ani kaysa tu objek ujara tu mana aja sebab dalam tu daerah pagar berbat bana apa tu me Assalamualaikum. Kita. Mata nara, mana boleh sujud kamu? Mata tadi tu, cara akan tadi mata mata. Mas, esok mata tadi. Mata mata. wah nanti itu Mata mata. Mata mata. Ma video le mata. ane na tisikini tu hotu kana na kage ikat tu Mali. dibe se dibe tu kabe jera ni ana dibe tu se kabe jera ni Elun, ana mo. shaketi wa chama keti wa ko be wal Mia mana kam nu gutu ga dia sani gubani. Kiya mo. Ishille nan gubede tam din nam ni arkana basi. Mesha kiya mo. Sai. Ana kabe. Sai diben kabe det kuno abdi mesha. Humana kabe kan humana farat na kare. Ani mali timbe khare kas. No kare sinjare. Abdi to kas jara. Abdi akan jare. Yo ana mar man hakimi da ke mar dufe. Yo satnarin ana kabde mo sa kabde lalami. Abdi to kare jare. Mesha ke kafa yu jarti satis gubade tanana gubuda. Man ni arkana. Dinajes, abdi dinajes. Ana mo sa kabde mar me suratinat. isaatiin uffata chaanaa kasa guba daba itti naqaa fidii asitti illee fidaa maal taata daba هذا يا فندم اللي يكرب اسمي اللي يقول معه كورونا يكرب اسمي يكلم لزوجتي كرب كده كيف هذا كلام صدق ايوه شوف هذا رجال كلمني انا قال معه كوريلا فيروس فهمت وبعدين رونا انا بيت حق الرجال بيت حق سعيد خرجنا ملابسك وجزمه حركنا من مع هذا الرجال الذي كلمنا اول هذا هو كيف عرفت انت عارف الدكتور ليش انت كيف عرفت؟ ايش ما لقيت ما سنجرين دينر ما سنجر يتا سعيدين كوريلا فيروسين قبل اباني يومين سعيدين كورونا قبل سنجرين ادو انت سعيدين كوريلا فيروسين قبيرا جد نانجت جناني وفتا يساولين غورن غومني سنيف فتى جارتي تو غومنا جناني جارتي ديتو غومو ككانه ومن جولن دبرتو استيقو أنا يوم كسر أبو ماكينة بريدة بيتك يارس كنا يوم بيت كنا أرجعت بوليس مو أفرق كنا بويا مشان ما رأي كنا واو بقى إما باي بريدة لا كورولا نوزي كورولا نقدر ولا مرة دابي جرا أنا أقدر رأي ولا مرة دابي جرا أشير تيادا لسه إيه نعم كنا كورولا ناس دابت كير نقدر ريدات ما شاء الله من بريد دي كتنو يو كان ما هارو بيتمر تنو يو هارو مال كوتا تاني بيت كورولا تنو بريد دي مال كوتا تاني بيت زيدو ولي خبراتو بيتو دي أما كا إنه فورتشن كم لا في ديما تكجر بريد إيشات بيت مالك بريد أن كريف ما إيشا بيت أن كريف ديما أكشتي كامباني ديكا كنا مالك بريد أن كريسا سني بيت أن كريسا أمس قبلي سياقين واباية بريدة أشي ما ناس يقولون أشي قدمنا شايرون ناس هذا نعم لو بيقول بيتهم بريدة باية بريدة لو بيسترى باية بريدة كجلو شاي أنا كان أقول إنه من دكاسة وجه أو أنا إنت شاي نقول ما بتشوي عم تاني بيمسيرك ده ميدو بيكون ترى مسيرك دو ري لوكاس مسيرك بينا بوين بينا لو بيكون بلاتو ده لو بيكون أسمع مسيرك أسمع مسيرك
beektaa miskiina rabbi dabalee amma isaan kennu. Ahlan. Abdi. Maalati ganama maanii gabba nagaa akkam maal goota ganamaa nasi yaaki. Riskii ganamaa eeggataa har'a karaa irratti. Taa'ii gadi mee. Maal gooname maal akkaan qaba. Atiin goota kan fayyadu. Maal dalagdee jedhifteet maka deemu. Saayidoo kan keessan hin beeytami. Kamiin wayi saayibni kiyya tokko ta'e kamiin banta. Sayidiinoo. Maal ta'e ree? Maal ta'e jettee na gaafatta. Si duubaa ka'eeti. Maal ta'e jettaa si umrii biyya kana fixan. Ka ati waggaa meeqaas ta'e. Si duubaa dheengaddu matana ka'eeti. Korollaa fi yaarisiin qabatee sin jedhe. Wayi. Abdallah. Kottu. Deefi. Maal jette qo'aa wayi usuu dubbii namaan fitineessa fi hay Said na duubaa ka'ee biyya as dhufeeti koronaa vaayirasiin qabe. Maal qaba usuu biyyattuu hafe usuu qaraa dhufuudha baatee maal qaba hay carraa isa hay carraa kee yaa Said hay carraa isa kana kunoo namni jarjar na duubaa ka'ee osoo nufin jedheetti bilbilu na duubaa ka'ee dhufeeti koronaa vaayirasiin qabe amma maaluma godhuu naa wayi jaartiin isaallee yoo tana qabamtee warree maaluma biyyaa isa baase osoo biyyatti hafee jiraate isaa wayyaayye amma maaluma abbaa kiyyaa godhu akkana cadhisuudhaaf itti gaafatamummaa nama hin baane na fakkeessa jecha maal godhuu qaba amma dhaqee jaartii isaallee adaanuu qaba ummata ollaa isaallee usuu isan beekin akka dhaqanii harkaan hin caccabbanne meeshaa isaallee ka mana jiru ka koronaa vaayirasii inni harkaan qabachuun oolu jennee shakkamu guutuu gargar baafne gubuu qaba. Akkasitti ollaa isaatii fi jaartii isaallee baraaruu qaba malee akkana cadhisuun qaba. Way carraa kee yaa Said. Maaluma si jarjarsi. Hay jarjara kee yaa Said. Hay jarjara kee. Jarjartee biyyaa birrii warraa lafaa fixee gurgurtee dhufteeti jarjarteen akkeessuuf dhibee haarama koronaa vaayirasiin qabamte. Way carraa kee amma dhaqee uummata fayyisuu qaba. Way carraa kee yaa way carraa kee. Makiina korollaa fi yaarisiin bitatee siin jechuu kiyya. Akkamitti nama gowwaa waliin haasa'uun hin ta'u. شوف يا فندم الان يقيروا هجر الان يقرقروا حاجه ثانيه شلوا بلا السجن Addaan oduun baafatiin odeessuun kun bu'aan isaa kana abdiin oduu addaan baafatiin maal akka ta'e oduu addaan baafatiin jaarsi kee vaayirasiidhaan qabamee uummata hundaan wal ga'ee mana hidhaa galee. Bisobaa osoo naanni sun waan ta'e maqaan abbaa sunu kunu wanjala guddaadha deemnee nu hundumti keenya deemnee ragaa ta'uu dhaqamu. Dhugaa jettee dhayileetiin ragaa ta'an akka waggaa dheeraa kennu. Kun ta'uu hin danda'u badii balleessu saayiba kiyya akkamitti. Osoo nallee taate akkanuma maqaan balleessee biyya raree oolame jaartii isaa namni waan balleessarraa waa barataan isiniin jee afaan oromoon beekani. Osoo isaa hidhamuu dhaqamu. Yaa hidhamu ragaa itti ba'uu qabna nama akkana of keessaa baasuu qabna. Namni waan balleessarraa waa barata. Hay maal taatan isin? Mana hidhaatti barata. Mana hidhaatti. maal waa kana qofa namni tokko yoo xiqqoo maqallate yoo xiqqoo yoo furdate ersii qaba jedhaniitu maqaan taane furiitiin ni sirra kaan yoo amma kanaan hidhameetiin jedhuu baate namni birallee akkanumatti maqaa namarra kaa gorsa isaaf haa taatu. Dhugaa jette Facebook irraa waanuma xiqqoo wayiin qabannee dheeressinee itti daballee hanaasofni sunillee nurraa dhaabbatu tokkoffaa isaa iyyuu biyya wanno jeeqaa jiru haala kanaanoo itti fufne biyya jeeqna malee biyyan kunuunsinu kanaafuu adabbiin kun itti hafuun jedhaan kanaafuu nu hundaafuu barumsa haa ta'u. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Adaamaatuuf akkam jirtan bakka jirtanitti nageenyi si waliin haa jiraatu jedha. Diraamichi akkuma argitan namas ni bohaarsa, xiqqoollee taatu namas ni barsiisa. Kanaaf maal jechuu barbaadeeti akkuma argitan kana namni rifateetiniin yoo dhibeen haaree dhufe kun addunyaa sodaachisu addunyaa guutuun sodaataa jiran kana kan qorichi isaa hin argaminiif namoonni hedduu yoo dhagaan rifatan. Dhibeen kun nama ajjeesu sun ta'in rifannoota nama ajjeesa. Hin rifatina akkuma waan xiqqishootitti ilaala. Dhibee hin sodaatina rabbii keenya qofa haa sodaannu. Rabbiin haa sodaannu malee dhibee akka sodaannu. Maaliif
rabbii sodaachuu qabna malee dhibee sodaachuu takka hin qabnu jechuudha. Isin galee yoo guyyaan teenya geette boolla qilee feene keessatti yoo dhokannee jiran muush fuula keenya qofa akkatti ukkaamsinee deemu. Kanaaf boolla feene yoo jiraanne guyyaan teenya geenan du'uun keenya oolu rabbiin sodaadhaa bakka jirtanitti guyyaan keenya ga'e bakka jirrutti yoo guyyaan keenya ga'e rabbuun nu ajjeesaa azalli naftu. Kanaafuu dhibee jecha sodaannetiin of cinquu of rifachiisuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf nama kaminuu dhibeen qabaatee mana keessa dareedan bakka kamittu of eeggannoo gochuun ooma jiru of eeggannoo godhaa of eeggannoo godhinaan jedhu of eeggannoo godhaa saniin alatti nama tiisu kan nama eegu rabbiidha. Kanaaf rabbuma qofaa sodaannoo dhibee akka sodaannee hirrifanne jechuudha. Hattaa osoo na qabeetu jiraate yoo rabbi na ajaje waa takka gochuu hin danda'u isatu iyyuu na ajaje jechuudha. Yoo inni ajaje jiraate waa takka gochuu hin danda'u. Kanaaf waa takka rifachuu hin qabu jechuudha. Waa takka hirrifatina. Rifannootatu nama miidhaa dhibee biraatu nama fidaa kan nama ajjeesus isin dhibee caalaa akka isin miidhus rifannoota jechuudha. Kanaaf waa takka hirrifatina waa takka irra hin kaatina garuu of eeggannoo godhaa. Wantoota qaqqabatanitti irraa biyya isin jirtanitti bakka isin jirtanitti yoo dhibeen seenee jiraate haga qorichi isaa dawaan isaa argameeti balleeffamuu danda'amutti isin of eeggannoo godhinaan jennu of eeggannoo godhaa. Akkasii namni abbaan fedhe waan fedhanii odeessan rifattanii of cinqitanii hirriba dhabdanii miidhaa keessa of hin kaayinaa jedha. Dhaamsi kun xiqqishullee taatu akka isin barsiistuu fi wanni akka isin gootu abdiin qaba. Kanaaf waa takka of sodaachisuu hin qabnu of rifachiisuu hin qabnu waan ofirraa eegaa jedhaniin ofirraa eeguu keessattuu akkatti akkama viidiyoo irratti diraama irratti ilaaltanii jirtan kana isaan of ukkaamsinu tasa osoo vaayirasicha nama qabuyyuu tu'inee yookaan vaayirasicha bakka inni jirurraa iyyuu harkaan tu'inee jiraanne wanni sun waan socho'uuf waan godhanneen baatiniif isa sirreeffanneetiin of hin tuquu kennan vaayirasicha harkarra jiru kana of galchine jechuudha. Kanaaf waan san irra guddinaan ittillee hin fayyadaminaa akkaataa miidiyaa adda addaa laala wantoota ooma argitanillee ilaalina doktorootuma seeran nama gorsan kanaan akkatti of eeguu qabdanii waan akkana uffachuu qabda waan akkana akka jedhan kana qofa laalaa dubbisaa doktoroota fa'aa jala laalaa miidiyoota adda addaa laalaa jedha. Kanaaf waa takka hirrifatinaa jedha bakka jirtanitti kan eegu rabbiidha. Keessanuu daawwattoota keenya guutuu keessaniif bakka jirtanitti nageenyi si waliin haa jiraatu bakka jirrutiin hunda keenya rabbi nu haa eegu kan eeguu danda'ullee isa kan dhukkubsuu danda'ullee isuma jechuudha. Waan biraa homaa hin qabnu. Rabbiin qofa. Kanaaf rabbi nu haa eegu bakka jirtan du'aayii keessan godhadhaa. Du'aayii dhibee adda addaa namarraa ittistu fa'aallee godhaa. Waan nu daawwattaniif galatoomaa isinin jedha. Viidiyoon keenya diraama yoo isinitti tole sheer waliif godhaa. Laayik gochuu dagatinaa. Warroonni yuutuub keenya sabiskiraayib godhii yoo jiraattan chaanaala keenya sabiskiraayib godhaa. Hin sodaatina waan diimtuu san tuqa. Waan daawwattaniif galatoomaa nagaan nu jiraadha bakka jirtanitti rabbi isin waliin haa jiraatu.